isheen moosituu irra jaalalaan miidhame komantii mana barreessanu akkamitti ilaalalla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كبجمتوتا جلتمتوت المان رمو كان كريستانا كان مسلمة. أكم جفتني؟ ترجمتهم دكيزنو بعنا وزارة تاني ساعتي كنا إسنجاي. نجيني كأن كأني رامد بكا جرتني تسناجا جابوسين جتشهون تمكيسانو. مرة أنا مهارة اللي سني في ديجرا. كان هنا مكان اسمه والبلد تاني. غافي كيساني سيقول رسيل لمان كافي في ديجرا. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyaatiin wajjin tura mee laayikii meeqa jettaan ati ashaan antu laayikii meeqaa godhan 5,000 5,000 inti qaate alla 5,000 500 godhaadhiin laayikii 500 akkanoo gootan inshallah abdii qabna irraafeyo anaaf ana 100 oluun aan godhan yoo si 500 godhan hin beeku dee akkami 500 nuun goone inti qaate dee yaadaani kanaafuu goda like subscribe comment illee yaada keessan nu barreessaa rakkoo miti subscribe innaa kanaafi hanga dhuma sagantaa keenyaatiin wajjin turu indagatina share like gochuu indagatina kanaafuu gama gaafii keessaniiti yoo deebii isin ilaachuu gaafii isin nu gaafatan irratti nullee waan jiruu fi waan hin jirre hin jennu waan jirurraa akkasini deebisu naalillee gayya abdii qabna kanaafuu mee gaafii jalqabaa na sobeewadha karaas dhiisite gaafii jalqabaa gannoorraa eegalla gaafii akkuma nu dhufetti xiqqoo sirreessinillee waan keessaa baasanillee hin baasne ishi gaafii jalqabaa akkasumatti maal jetti Dodolaa baga nagaa dhuftedha ishi eessatti dhalattee guddattee jedha ani gatti dhaladhe godina Arsii lixaa na Dodolaa ganda buuraa addeellee jedhamutti ishi lammaffaa atii fi jaartiin tee akkamitti wal jaalattan kanaaf ati akkamitti wal jaalan asii beeka kaa jalqaba akka dhufte situ kaa miilaan ka deemtee kopheen sarraa dhumate situ dhufee na barbaadee mire saniifuu akkaataa keessa dabarte hundaa baay'ee anu silaafuu dubartiin dhiiran soxuu dhiiruma dubartii soqaa anumas soqee soqaa baay'ee leen sonne alhamdulillah rabbi gabaabsee waan hundaa wanne goonee jirra kanuma isin jechuu barbaada mudannoo jaalala keessaa ni qabda mudannoo jaalala keessaa naaf si jidduu mootii hin qabnaare homaan qabna yoo dhuunfa qabaa ni beeku dhuunfa qabaatti hin beennu eeshi fuulduratti eessa jiraachuu feeta anaaf mosiif anuma gaafatanii gaafiin koolumatti ati kooftu qobaagee jiraatta Shaashmannee yookaan Dodolaa lamaan kana keessaa tokko inshallah dabarru eeshi gaafiin lammaffaa kan itti aanu gaafiin huntuub Dodolaa eessatti dhalattee guddatte haadha manaa qabda moo hin qabdu alhamdulillah haadha manaa ni qaba kan itti dhalatee guddatte himika asumarra haadha gani akkasuma deebisee jira eessatti dhalattee guddattee kan jetteef ishee haadha manaas ni qaba erga biyyaa baatee hangam turte an erga biyyaa baate hoggaa sadaffaa keessa jira dee sobdeetta sadaffaa hoggaa shan keessa jira akkasii jireenya kee keessatti maaltu si mudatee beeka gaafii koo kanuma maaltu si mudate riyaa wanni na mudate baay'eedha jireenya kee keessa na waa hedduu na mudate waan kana takka lamachuu hin danda'u tokko keessaa kan maqaa doomnaa biyya namaa kana dhufee gaafa ishaar yamiin gaafa biyya namaa kana dhufu akka tasaa ta'e dalagaa wiseenee dalagaa san keessa aan afaan hin beeku erga afaan hin beekne booda masrii bira dalagee marsiin sun maqaa hoolaan ganamnaan jiraatutti karuum naan jette karuufii kanaan maqaa bareeda naan jettanii hedduu takka jala hawwataa ture natti tole booda waan san beeke hedduu takka ofi gaabbee kanuma siin jedhamu dannoon koo ishi Ibrahim Orootu gaafii itti aanu Dodolaa eessatti dhalattee guddatte akkasuma karaa fuulduraatiif eessa jiraachuu feeta deebisee jira hunda
deebisee jira gaafii kana. Aishi gaafiin itti aanu gaafii seefan tuub. Gaafiin koo tokkoffaati biyyatti wal fuutan moo biyya wal fuutanii baatan moo erga biyya ormaa kana dhuftan wal bartanii wal fuutanii nuti asuma wal fuune biyyuma namaa kana keessatti haaluma jireenya biyya namaatii wal qabate akkasuma wal fuune. Gaafiin lammaffaa erga wal fuutanii jireenya keessan maal fakkaata? Alhamdulillah jireenya keenya keessatti dabaluu malee hir'isuu maa rabbi nutti hin finne ammas fuuldurrillee badhinuma rabbi haa godhu jedha. Atiyo yaa itti dabali yoo waan qabarraa qabaate. Atu murteetta yaa kanarraa wanti addaa wanti an jedhu hin jiru saniifuu inshallah akkuma inni jedhe. Eeshi gaafii sadaffaa cidha godhattanii wal fuutan moo ganaa godhatu akkasumas daa'ima wal irraa argattanii jirtu? Alhamdulillah cidhas godhannee jirra daa'imas argannee jirra. Daa'ima meeqa qabdaa karaga gadhaatitti? Ammatti daa'ima 19. Allahu akbar isaan bunaa akkasii ani daa'ima takka qabna alhamdulillah rabbi san waa guddisu fuulduratti illee nama horuu baay'isuu barbaanna. Akkasii gaafii afraffaa erga wal fuutanii waggaa meeqa guuttan akkasumas erga biyya ormaa dhuftanii waggaa meeqa geettani? Anaaf iseen aga wal fuune waggaa sadii xumurree jirra. Aga biyya namaa dhufne waggaa meeqa? Hedduudha hin beekamu ka isii fa'a. Akkasii. Ka isii ati na dursitee ta'a maaltu beeka? Ishee gaafiin shanaffaa haadha manaa keetiin jaalala akkamii qabdaa? Kana qabna. Dandama. Ishee siifan deebiin keessii deebi'eera si'a galatooma akkasitti haadhati. Ishee gaafiin hani amboo gaafiin itti aanu gaafiin koo edda wal barattanii waggaa meeqa? Wal barachuu bitaan noga wal fuune waggaa ijoollee meeqa walirraa qabdu deebi'ee jira kabajaa fi jaalala siif qabdu ati yoo yaada maal qabdaaf biyya dhaloota keessanii eessa hunda deebisnee jirra. Haniiti galatoom gaafii keetiifis ishee Fooziyaa Shaashe maashaallah tabaarakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mun jettee jirta. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sin jennee jirra. Qofa osoo hin sobin hanga hardhaa jaartii ta'e maaliin gowwoomsitee seenessitee beekta? Ittiin. Haayimu moo haadhoksa? Dhoksinii himi kaa? Dhuga maare? Alhamdulillah beektanii namni sobamuunis waanuma jiru. Kanaafuu yaa'u homaalleen sobamne homaalleen hin sobne alhamdulillah gammaatitti yani dhugama jiru natti mee dhugama jiru waliin himne murtii wajjin ijaaranne alhamdulillah galata rabbiitiin nawaan biraan jennu. Akkas ishii gaafiin sadaffaa hanga jaartii fi kenna addaa kennitee fi si harkatti tuffattee yookaan ati itti qabamtee beektaa? Kenna addaan sii kennee ati harka tuffattee hookaa kaatinaa kennite ansitto natti toluu didee. Kenna jechuun aslan beektanii kenna jechuun yani xiqqaa ta'eef hin tuffatamu guddaa ta'eef hin fudhatamu. Kenna jechuun waa takka namni yoo namaa kenne tuffii akkuma Oromoon jettu tolli tuffiin qabu isa jedhamu sanii miire. Saniifuu kenna tokko namni sii kenneetiin harka tuffachuu hin qabdu yani abbaa manaa kee dhiisii nama biraayyuu yoo ta'e irraa fudhachuu qabdu. Maaliifuu wanti kun kennaadha tolamee sii kenname. Saniifuu harka diduu hin qabdu alhamdulillah homaa harkatti hin dinne waan naa kenname tokko fudhachuu qaba maaliifuu inni abbaa manaa kooti. Kanaafuu homaa harkatti hin dinne jechuu barbaadeeti. Akkasii gaafii afuraffaa nuti irra jaalata kanuma deebisaaf kee galatooma nuti hundi nu wal jaalatan garuu ana irra jaalata ani hin beeku akkasii waan isin beeku hoozi gaafiin keessii deebee jira galatoomatis gaafii keenu gaafachuudhaaf eeshi gaafiin itti aanu Abdul Abbi maasha Allah tokkoffaa erga wal fuutanii hoggaa meeqa geessanii deebee jira Abdul gaafiin kun lammaffaa ilmaan meeqa qabdu deebee jira kunis galatoomati gaafii keetii fi sadaffaa kabajaa fi jaalala isheef qabdu akkamiin ibsitaa? Boksi moo? Ishee afuraffaa isheen hangamsi jaalatti jaalala siif qabdu akkamiin ibsiti? Ani hin beeku. Keef hin beektu? Akkamiin ibsiti? Hagama jaartiin teessi jaalattu hin beektu? Maal beeka? Beekuu qabda dirqama. Jaalachuu beeka malee namni na jaalatu beekuu hin danda'u. Akkasii hin jedhamani atiillee narraa yani na jaalala na jaalattu si jalan dhufaanillee. Okay ishi akkasii abdii kiyyaa nus lachiin wal jaalannaa siin na jaalattee anis isin jaaladha haadha manaa kooti qaaliidha
kanaafuu tamutu ijarraa hafa horaa bulaa aanaa fi gaafii hin qabu jabaadhaa jaartii ta'e jabeeffadhu yeroo isheen dogongorte gorfadhu hin loliniin ati jaarsa kee jabeeffadhu waan inni siin jedhe jalaa dhagahi yeroo inni waa balleesse loluuni osoo hin taane suuta akka ittiin deebine gorsitee amala waan namni isin jedhu ammallee waan namni isin jedhu hin dhagahin yeroo har'aa namni addaan nama baasuuf waan hin taane namatti fida isin lachuu waan kana irraa bilisa ta'uu qabdu namaafillee fakkeenya ta'uu qabdu jabaadhaa ani yoo rabbi jedhe gaafa biyyatti galle qaamaan isin argee isin gaafadha jechuu barbaadde galatoomi tamuutiyaa ya bareeda gaafii bareeda inshallah rabbi warra sannumaa taasisu galatoomi ulfaadhu jennaan kaasaan gorsa keetiifis hedduu takka galatoomi isin jenna qaaliitii tamu akkas rabbii jannama wal argunu haa godhu noonaatis baga nagaan dhufte maashaallah tabaarakallah bil'ar waliin filadhaa ishee ali'aarri waliin filadhaa jiraatti bakka gaafa arroomnaa taatu gaafiin koo yoo haati manaa kee ishee yoo haati manaa kee maal balleessita dhiifama hin gooneef waa balleessee iyyuu beekan an takkaati waa balleessee tollee argeen beeku yoo fi balleesse maleesi waa balleessee dhuguma jirtu tan wallahi ofii yoo balleesse maleesi waa balleessee argee fi dhiifama godheef hin beeku garuu ni godhaafama feetee yoo taate dhalattuu eessaati itti madhu ana banta godina arsii lixaa aanaa kofaleeti yaa iddoo ani itti dhaladhe achumachuma ishee sadaffaa erga ol fuutanii waggaa meeqaa himnee jira kun deebiin deebee jira ishee bassa gammu assalamu alaikum warahmatullahi gaafiin koo akkami wal barattan jechuudha natti fakkaate nuti akkuma namni wal barutanii bilbilumaa wal barre gara jaalalaatti akkami jijjiirattanii hiriyyummaa waggaa meeqa turtanii nu hiriyyummaanis hin turre wal barree sagamuun turre beeyansi ji'a tokko waliin turre anaafisiin haadha manaa walumaa galatti ji'a tokkoo fi guyyaa 15 nutti fudhannee wal fuudhuudhaaf kana isiniin jedha maa akkas jarjartere maa riifatte bassa gaafiin kee akkas si deebi'eera jennee abdii qabnaa ishee naatotu gaafiin isin waliif maalidha kakatteen kolfitee jirti anaafisiin jaartaa biyyaartiidha ishee akkamitti wal barattan dhaloonni keessan eessa deebi'ee jedha kunis naati galatoomatis gaafii keetiif waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sin jennee jirra raamu tuub ishee gaafiin kiyya tokkoffaan Dodolaa eessatti dhalattee guddatte si deebi'ee jira lammaffaa erga biyyaa baate waggaa meeqa deebi'ee jira haati manaa kee ijoollee isaatii wal barattanii waggaa meeqa waliin jiraattanii gaafii itti aanu mudannoo kee kan yeroo kamuu hin daganne nuuf himi akkasumallee guyyaan ati gamu jiraate guyyaa kam sidame guyyaan an gammade guyyaa gaafa dhaloota lammaffaa kee jaan arge lammaffaa maal gaafaadha lama dhalatte namni jiru addunyaa tanaa guyyaa 3 dhalata tokko gaafa dhalatu tokko gaafa fuudhu tokko gaafa du'u jedhan keessa kamre lama argadhee jirra jara lammaffaa sadaffaa rabbi umrii irra naa dheeressu akkas mudannoo addaani mudannoo qabu himee jira gara gubbaa irratti dhageeffachuu dandeetta ishee guyyaan akka malee gaddite jira yoo jiraate guyyaa kam guyyaa lama tokko gaafa abbaan kiyyaa narraa du'anii sadaffaa lammaffaa gaafa hacaaluu wareegame hedduu takka gadde hedduu takka natti dhagame akka nama tokkootitti akkas isin erga wal fuutanii waggaa meeqa waliin turtanii ijoollee meeqa qabduu deebi'ee jira gaafiin kunis anaafisiin ijoollee baay'een qabnu daa'ima takka walirraa qabna alhamdulillah akkasiin jedha akkasii ishee galatoomi gaafii keetiifis guddisee shawaa baga nagahan dhuftanii oromoo koo wawoo jettee Dodolaa horaa bulaa ija hamtuu irraa hafa biyya keessanitti nagahan galaa jireenya gammachuu maatii keessan waliin jiraadha umrii dheeradha ijoollee horadha waama ergadha waaqayyo nama jaalalaa fi kabajaa waliif qabu isin haa godhuu galatooma sanyiiwwan koo galatoomi siin jenna sanyiitiyaati galatoomi hedduu takka nuuf galatoomi nama galanni maleefi guddisee gaafii keetiifis okay dursa haadha manaa keetiif mana tokko jirtu mana tokkocha jirra akkuma argaa jirtu kana gaafii tokkoffaa ati erga YouTube hojjechuu eegaltee
waggaa meeqa? Waggaa tokkoo fi baatii 6. Gaafii lammaffaa ati YouTube hojjechuu kee irratti haati manaa kee hammatti gaafii ishii maal jettan ati? Gagamsi deeggartee jechuudha isaa mata dureen isaa. Yaa ka hojiin kamiyyuu tuffatamuu hin qabu. Waan karaa sirrii irra yoo inni jiraate deeggaruun dirqama kooti. Maaliifuu yaani hojiidha. Inni kun waan hojii ta'eef irra deeggaruun dirqama kiyya ammoo karaa sirrii irratti. Yoo inni ammoo karaan taane waan hojjetu ta'e yaani haga danda'e tokkoon gorsita. Irraa gorsaa dhogguus ni mala. Kanaafuu gaafii sadaffaa fakkeenya YouTubeota hojjechuu kee irratti immoo fakkeenya namoonni yaada garagaraa siif kennan oolu ati mana kee immoo yaada san akkamitti ilaalti? Akkamitti ilaalta? Fakkeenya wantoota namoonni si barreessan jechuudha. Walumaa gala isiin koomentii maal ilaaltu? Koomentii mana barreessanu akkamitti ilaala akkasii ilaala maaliifuu duraan dursanii beektanii murteessaan koomentii miti wayim nama barreessuu miti. Ergaan namni sun sii kennu san akkamitti ilaaltaa jechuudha. Ergaan namni nama kennu waa baay'ee of keessaa qaba. Ergaan namaa wantoota baay'ee keessa jira. Duraan dursee ani isaa amanuudha inni amanuudha. Kanarraa fi ammoo salphaadha. Akkasii ati immoo tarii yaanni namoota koomentii jala haadha manaa koo mufachiisee beeka jettee yaaddee beektaa? Walla takka yaanne maaliif? Anis ni amana isis namanti waan qabnu jechuudha. Kanaafuu waan isin shakkus isin waan jettullee hin qabu. Waan jala mufachiise jedhee yaaduu hin qabu. Eshi osoo immoo YouTube kana hojjechuun fedhii haadha manaa keetii ta'uu baate maal gootaa? Kun siif kaa Deebiin. Inni amansiisa malee maal gochuu danda'a? Waan tokko yoo nama namne yoo si akkam goota? Miti? Eshi gaafiin koo kanumaa galatoomii haadhatee galatoom guddee siin jedha. Eshi gaafii dabalata haati manaa kee yeroo si jaalattu fakkeenya maal kee laaltee si jaalatte? Maal laaltee na jaalatte? Fakkeenyaaf qabeenya kee, amala kee, namummaa kee, ilaalcha kee kanneen keessaa kam atti tole ati hoo maal ishee laalte? Tayyib kamtu si tole amala kee? Sanaafsa waa hunda caalaa amanamummaa qabaachuudha. Jaalala qulqulluu namaaf qabaachuudha. Kachi booda ammoo qabeenyis ni dhufa. Waliigaltee qabaachuudha. Namni tokko gaafa jalqaba wal bartu dhugaa jiru sitti himee dhugaarra yoo hundaa'ee namni kun daandii sirrii akka irra jiru yoo barte itti dabalamuun sin dhibu. Garuu wantoonni baay'een namarraa nama fageessaa yeroo baay'ee jechuun shamarran dhiirarraa wanti fageessaa kijibatti dubbatanii kan qabneen qabnadhanii itti fakkeessanii gaafa harkaan gaatan booda akkasi bultiin nama diigamu tokko lama miti baay'eedha. Maaliifuu bakka hin jirre san ol fuudhanii sadarkaa guddaarra of kaawuu osoo hin ta'in dhugaa jiru dubbatanii wal amansiisanii karaa sirriirra yoo deeman qabeenyi kamiyyuu waan harkaan hojjetamee dhufu. Kanaafuu waan irra guddaa gaafa jalqaba wal barrirraa gadhaa eegalee alhamdulillah rabbil aalamiin wanti na sobee kan hin qabaa jedhee na shawwadee illee sobameen jiru ka qabus hin qabadhee na himeera kan qabne sammuu hin qabu dheera. Yaani kan yeroo san afaaniin naan jechaa ture ammoo gochaan argeera waan ta'eef homaa nan sobne saniif galatoome isaan jedha. Ishee amma gaafii naaf deebisa. Ati hoo maal ishee laaltee jaalatte kanneen armaan olii keessaa kam walitti dhufeenya keessan immoo maatiin keessan beekuu cidha yookaan immoo aruuza godhattanii fakkeenya immoo biyya ormaa keessatti bultii godhachuun keessan waan isin shakkisiise qaba? Biyya ormaa keessatti ijoollee meeqa godhachuu barbaaddanii biyya galuuf karoora qabdu? Biyyas ni galla maatiinis ni beeka. Naaf isinis akka ol fuunee jirru akka aadaa keenyaa akka amantaa kiyyaatis bultii halaala jaartii halaalaati haadha manaa kooti haadha daa'ima kootiiti. Kanaaf gara biyyaatti fuulduraatti biyya galuu hin dandeenya. Anaafis nama hiyyummaan wal jaalate malee nama durummaa waan hin qabne jennee waliif faarsineetii miti. Kanaafuu namni tokko yoo dhugaa dubbatanii bakka nama dhiite buluun qaanya hin qabu. Waan isirraa jaalate tokko keessa amala ammas maashaallah nama konfidensii qabu, nama dhugaafduu, nama dhugaa jaalatu amanamtuudha. Ammas nama kabajaa guddaa naaf qabu, nama kabajaa maatii kiyyaaf qabu.
kanuma kana laalee si jaaladhe ammas jaalalli kenna itti hafuufu jennaa isinis asumaan du'aa teessan nu godha akkas isiniin jenna obboleeyyan kee qaqqaalii gaafii itti aanu astuutu ishee mee isin erga wal jaalattanii guyyaa tokko walitti aartanii hin beektanii anaaf isiin walitti aarree hin beenne yoo dhugaa dubbanne maaliif ilkaanii fi arrabni nu waliin bu'a garuu wadhaba keenya daqiiqaa lama daqiiqa guddatu sa'aatii wayii ittiin kenninu anis yoo dogongora kee taate ni kaafadhaa isiinis yoo dogongora ofii kaate ni kaafatte akkasuma miti naam eeshi walitti aartanii hin beektanii namni adda isin baasuuf yaalee gowwoomtanii walitti buutanii adda buuf yaaltanii beektu takku laana takku ndoomonti akkasii beektanii badaadhaa yoo ni jecha namaatiin jettee nama badaadha saniifuu ufumaa wal danda'anii wal tasgabbeessanii jiraachuudha malee sababa nama baay'eedha dhugaa rabbi yoo dubbanne bultiin namaa ka diigamu saniifuu wantoota akkasii irraa uf qusachuutu irra barbaachisaadha. Kanaafuu keessan fuulduratti maalidha? Fuuldura inshallah rabbi fedhe badhinaan asirra YouTube kanarra wajjin wajjanna hunduma keenyaa badhinaa rabbi nu haa argisiisu isheen moosituu irra jaalalaan miidhame walla